Fatisha akkasii dhaggeeffatu. Jireenya namaa keessaa jireenya kee keessaa ergaan bahee mi'an. An bahee mi'an. Gaafa bahee si hin jedhu. An bahee mi'an. Salaam alaikum. Bahee mi'an. Bahee mi'an. Wal argaa waliin mooyye. Bahee. Gaafa si hin jedhu Fatisha dhaggeeffatu piliis na dhaga'ishi. Walaa dhageenyu walaa kabayn. Bahee na dhaga'i. Allah. Gaafii hoo walii deebisne hoo. Salaam alaikum. Na gaafadhu ishee. Jettee baramma xumurtee. Bahee baate jedhi jala sarara. Arraas taanaanii baruus taanaanii nama 1,400 kanarratti ani si baase jechuun kiyyaa. Akkamiin na baate gara kamiin baheeraan akkamiin bahe. Akkamiin bahe. Akkamiin bahe jechuun maal jechuun yaani jaalalaanii miira jaalalaa keessa yaani just jaalala osoo hin taane obbolummaa si jaalala. Obbolummaa arraas baruus si jaalala. Bahee yoo jettu gara kamiin bahee gara kamiin jira. Yaa jaaladha. Qara kamitti si beeka beektaa? Si jaaladha. Fatishaa kiyya siin jedha. Yaani just jaalala jechuun ani jireenya kiyya keessatti. Assalaamu alaikum. Gaafii. Kara kamiin baate? Ani jireenya kiyya guutuu waa hunda kiyya siin jedhee si qabadhee si jaaladhee. Kanoo. Gaafiin kiyya sii galaa raafaa Oromoo. Lubbu shunkurtiyyee. Dhaga'u jira. Lubbu qaaraayyee miira keessaa bahe. Taragaagee. Miira keessaa miti bara Fatishaa waan Assalaamu alaikum. Gaafiin kiyya balaan jiru ta'e. Gara miin bahe kana of taati. Gara jaalalaatiin. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Galatoon. Galatoon. Kanuma sirraa eeguu barbaada. Qaatarraa wanni ani rakkadhee dhaabadhee bakka taa'u ka'ee viidiyoo illee banadhee wanni jedhee nagaa mukatti bu'aaruuf kanaaf ture. Maaltu nu hafere dubbiin dhumte har. Akka ani yaada sanii miti har ambilaasha yaadaa ture har wanni an yaadaa bahe hundi isaa takka. No, I know. Ati qaraayyuu jechuudha. Anaa onnee qulqulluu qusaasha hin qabne, onnee akka bishaan lagaa, onnee akka bishaan dheedaa. Bakka dhumeera. Amma dhumeera. Amma bara an akkanatti hin beekne wanni akkana an beeke silaa. Hagana wanni hin jedhu ture. Wanni dura na boocisuuf maali silaa yoo daa'imni abbaa fedhee yoo boo'e maaltu na galche. Wanni ana na boocisaa ture waan bara. Ani yoom gowwaan. Salaamu alaikum. Ani gowwaan kee yoom akkasii yaadare duratti kan boo'aa tureef akkasitti waan na keessa. Ana kanatti yoom yaade. Osoo akkana yaade maaltu daa'ima namaatiif na boociise. Dhala na nabi. Obbolummaa jettee mire. Eebanne astagfirullah. Arraas haa ta'u dhageeffadha. Arraas boruus. Amma bara xumurteera. Dubbii xumurtee bara. Wanni ani illee sukkaari akka of hin jiruuti dubbii xumurtee. Ayinoo ammati obbolummaa nan jaalattu. Maa obbolummaan obboleeyyan baay'ee qaba. Rakkoo hin qabu bara dubbii xumurre amma. Obboleeyyan baay'ee qabaan akka malee. Dubbiin amma dhume yaara. Obbolummaa rabbiitii jiraatan. Ati jechuun nama anaaf feeti waan baay'ee wajjin dabarse baay'isuu beeku. Garuu ani gaafa gara jechuun si jaaladde Fatishaa si jedhellee du'e si jedhellee maraadde maraattu. Waaqayyo du'aa kaatee akkam maal jechuun walaa kabainu salaam alaikum. Hedduu du'e. Yoom du'e. Rabbal kaaba si jedhee jireenya kiyya muruu. Garuu yoom kaatan. Namni haga gaafa nama tokko ila Fatishaa dhageeffatu anaa miti nama abbaa fedhe. Amma dubbii murteer miira keessa maan ugajitam miira keessa nama sa'aatii kanatti nama na barbaachisa nama na barbaachisa sa'a kanatti sa'a amma deebii amma kireefu sirraa dhaga'u kanatti waan keessa jiru ana beeku suuqii qaramiin akka cufee garamiin akka garba huyyuu na harkaa badee jira sa'a kanatti. Fakkeessuuni dhageeffatu. Wal keessa ofu jira uummata. Hundi lama sadii na fakkaataa jira. Dubbii xumurteera. Congratulations. Okay, dhageeffadhu. Congratulations jettee miyuu dhiira jirta. Lubbuyyee miyuu dhiira jirta. Deemichi bakka jiraadde. Hin jira mutirraa uummatni himaa ishin. Fooloo godhaanii lubbuyyee. Bakka. Ana walirraa wanti jennee fooloo godhaanii. Wanni hin jirtu. Hin jirtu. Hin jirtu sagaleen kee hin jiru. Nama. Fatishaa. Sagaleen kee. Dusi. Sagaleen kee hin jiru. Sagalee. Waalaikum salaam. Sirraa bareeda moo anchi? Maashaallah. 15 tarik yakin? Nafa goraa jirtaan? Wallahi sirraa bareeda maashaallah. Ya 15 ይሄ 22
Akin jedhe chapstick illee eegalte si argeen beeku arturre gargar baane amma yoo dhaga'ee sagalee san dhaga'u xiqqoo rifadhee nan boo'e dhiifama naa godhiiti san bira tarreeti intu turre adda. Ani wasitti immoo turrees dhiisnes rakkoon qabu garuu haa ta'u dhabaatus wanni barbaade yoo dhufellee ani neebar imimmaan gangi argurra wanni addunyaa kanarra na gaddisiisu. Abshir. Galee akka barbaade ta'uu jaalala maarree san rakkoon qabu kan walli garuu wanni akka imimmaan gangi arguu jaalaa na gaddisiisu wayii na jibbisiisu addunyaa kanarra yoo jiraate wallaahi maal jedha akkasii hin beeku. Garuu ani just sila orsente ana jettee uftoo kan ke base stadium tele ani wani rakkisu wayi wani rakkisu njoo orsente odi kastaatu ani dammo daimni obe nama daima qabu sitti fakkaata daimni boo danda ani bara akamitti wonna kana ta'e akkana ta'e jedhee boo'e daimni boo nillee amma daimni tee boo daimni kiyya boo mire akka olii akkanuma akkana miti akka olii ki jechuun maal jechuudha jechuun akka obboleetti daimni kee boo saa walala amma te kubbalummaa na jaalatte immoo jaalala dhugaataan na jaalatte. Tana of tawaan boo'eef si himuu fi bar daa'imni kee boo'ee jechaan kiyya boo'ee jechuudha. Amma dhageeffadhu amma kubbalummaatti booche. Akka obboleessatiyaatti booche. Egaa daa'imni kee boo'u kiyya boo'u jechuudha namni akka itti yaadu. Oy. Salaam alaikum. Salaam alaikum lubbu shunkurtii. Walaa qabayin. Asii ta'uu waan nyaata malee wanni na hojjise sanii fi si galee ammas biratti meen poointii qabadhuati. Dubbima qabatteetumaanii qiimii qabachuun deeminiiti. Qiimii maaltu na qabachiisa Fadishaa? Kanaaf in boo'ee beekisanillee imimmaan na dursuun isaa akkas ta'uun qabu ture akka dhiiraa liqimsuu qaba. Waan akka obbolummaa na jaalattuu fi waan akka obbolummaa na jaalattuu fi jechuudha. Obboleettiitti jettana jalaa daa'imni maa boo'ee waan jedhu. Fakkaanni fakkeessimee. Jammaan akkaan daa'ima hin qabne 100% si jaalatee warri koomintii jechuun jaalala jechuun na jaalatee dhiisee bara rakkoon qabu natti hin qabu. Iyyoo warri koomintii san bichaa siitu bifame inshaallah. Koomintii haaraan. Akkasii miti bal'oo. Ani takka farratti na jaalattee dhiiste natti hin qooru natti hin oowwu miti. Jaalalli gama lamaanii sii galee. Garuu waanuma obbolummaatiif hin bu'ee jechuun kee hundi qabna amansiisuu didee. Jechuun maa namni walii rifatuuf booya. Hin beektaa akka illee si jaaladhu hin beektaa. Akka iddoo smartiidha tullee akka hawwu hin beektaa. Kanuma kanaaf jecha malee waan biraa kan oofta winner akkasitti. Taanii miti amma fakkeenyaaf amma naasolee deebisuun jaaladhu amma fakkeenyaaf anamman akka obboleessa kiyyaa yoo si jaaladhe shililii biraa qabaachuu baannee obbolummaa qofa yoo qabaanne yoo maani daa'imni kan kee bo'e boo'u qaba. Daa'imni kiyyoo boo'uu qabda dhiiga tokko kan nuti amma waa waliin namoonni yaadu. Anamma yoo si jaaladhe just obbolummaa si jaaladhe akka arafaatitti sitti hima. Yoo si jaaladhe jaanii obbolummaa yoo si jaaladhe daa'imni kee yoo ba'e osoo asii hin taane miidiyaa irratti illee yoo ta'e akka nama takka gastee ergidhee orsiinee si taasee haifate shammaaltee daa'imni kee minamin gin akka ta'e daa'ima hin qabne illee si beekaa. Garuu haa ta'u. Fakkeenyaaf amma bara akka namaa kana garaan jabaadhu sanumaaf garaan natti ulfaatee nan boo'ee amma imimmaan qabachuu dadhabe malee odoo nama biraa ta'e hin boo'u baranu waan si taateef bara. Dhugaa si jaalatee naan jedhamu koomintiidhaan. Koomintiidhaan akkas jedhaarani dhugaadhaan illee koomintii baay'ee. Ati uummanni kun akka waliin nu jaalate haa Fatishaa. Deddeebitanii jechuun agamumaan iddoo sanitti illee deddeebi'aa artanii lubbu shunkurtiyyee. Rakkoo qaba jaalalli jechuun already gama lamaanii jaalalli gama tokkoo rakkoodha. Anamma Fatishaa jaaladhee du'ee ka'ee fi yoo inni naqoban qabaanne rakkoodha. Du'ee ka'ee. Yaani du'ee ka'ee gaafa siin jedhu akkas hin jibbinetti yoo si jaaladhe jechuudha. Kana oofta. Fakkeenyaaf siin jedhe malee si jaaladhe jechuu kiyyaa miti. Fakkeenya si taasaa. Okay. Fakkeenya.
Yoo akkas ta'e. Fakkeen achi bira naa qaba. Fakkeen naa jechuudha. Salaam alaikum. Ani du'a rabbii dubbachuu fi daladhee guddadhee hanga nagee biyya illee bahee biyya keessatti illee jireenya kiyya keessatti nama haga keetii jaaladheen qabu haga keetii jibbeen qabu. Dhugaas hin jiru. Allahu akbar. Maal asitti aannan nama qabanii asitti albee nama qabuun. Salaam alaikum. Mana burin astagfirullah. Maali waan akkanaa kun asitti? Oh, yetti. Namni osoo waan akkanatti biraa hambaa keessa dhagaamuu qabu wati kinoo. Oh, yettee waan itti ol qabdu iyyuu argachuu waan gallaalimu. Maali? Maalidha daa'imni? Innaa dhugaa rabbii dubbachuu fi jireenya addunyaa kanarratti haga daladhee guddadhee haga nageerraa nama akka keetii jaaladhillee hin qabu nama haga keetii jibbillee hin qabu. Dhugaa ishiin dadhaaban. Inumaa? Jibbee gaafa siin jedhu jaalalaan ni malee obbolummaan akkasitti maaliif nama tokko haga jaalatte jibbi namni baay'een maal naan jedhu beektu gaafa tokko namni wayii sanaa dawwalee Arafaat bar nama tokko yaanni jiraa mi'aasoo mana yaasootu Arafaat bar nama tokko gaafa dhugaa saniin onnee qulqulluudhaan jaalattee nama dhuguma saniin osoo somni keessa hin jirre jaalattee gaafa itti jibbitallee hagasuma takka jibbitan aan jedhan beektee waa san dammoo dhugaa ta'uu naaf milkinaa'ee jira 100% jechuudha. Amma ati haguun jiru na jibbite akkanumaan. Jibbaa gaafa siin jedhu shililii jaalalaa odoo ati kaleessa boyee fi ati maraadhee fi of caalaa lubbuuti jedhabee fi okay jireenya kiyya guutuu dhabee fi maraadheefsa ati osoo irra dhuftee na kadhatte iddoo siin qaboon maaliif walitti deebi'uu hin dandeenyu? Qoyka dhugaa siin jedhaa bara nama saba fakkaatu nama kuma takkaafate diin jala jira. Qoyka asala bara shireeji sitti asaafatisha wallahi walitti deebi'uu hin dandeenyu amanaafata dubbiin dhumte yaadas biratti kooraa maal godhuuf jalaan deema dubbiin dhumte. Deebis achitti afaanitti qabii deebite deebii. Dubbiin dhumte achi bara hedduu sanii qoyka sitti asaaraa bara micaan nitiin gara amma baay'illee asoon barbaadu laayifirallee turuun barbaadu tokko sitti aseerraa baha. Salaam alaikum dalagaa gama walaa kama innu salaam alaikum. Maal ree dalagaa qubate? Eegaa maa inni jettuu fi meen poointii bira deebi amma chaansiin hin jiru miriam dubbiin dhumte. Chaansi kamaal baan? Jechuun iddoon cufameera miree iddoo maa hin qabu wani jechuun. Ani obbolummaan hin jira. Hamba fakkeenyaaf maali beekti? Salaam alaikum gaafii kiyya gaafii biraa iddoon biraa cufamee mi'am iddoon kun. Ana akka obbolummaa si jaaladha macheem ani jechuun wanti akka himmaan. Obboleetti walaa qaban obbolummaa mi'arree jinni. Fatisha ani kaleessa si maraadhee si du'ee si bushee si du'ee si ciisee si rafeetiin. Salaam alaikum. Dhageeffadhu dhugaa barbaaddaami. Salaam alaikum. Wal qabayna. Amma dubbiin dhumte moo akkam? Dhageeffadhu gaa sila fatishaatiif sila tiyattan attiyattan. Assalaamu alaikum. Walaa qabaynu. Deebinaa deebise. Natti uwweera fiillee. Dhageessitti hima. Dhugaa barbaadda moo soba barbaadda fatishaa? Bakka dhugama jiru amma dubbii gabaabduu naan deebis ture akka bilbila cufadhee onni jedhu. Dhumni moo dhumni dubbiin. Barbaadde akka ilmoo bilisaa takkatti akka arafata akka bu'aa siin jedhu dura. Durarratti si jaaladhee si maraadhee si du'ee si harkachuuf si fawwee of jireenya kiyya muluu si jedhee dhabean. Garuu amma kana oofta. Assalamu alaikum.
Salam alaikum. Kita kaba gonetin jala wanti injajadiniti wal keessa noofini. Amma si jibben assalamu alaikum. Si jibbe gaafa sinjadu dhageeffadhu qaasilaati. Si jibbe gaafa sinjadu jaalala kaleessa si maraadhee si bahu sanii of si dhabe sanii hin qabu garuu akka obbolummaa si jaaladhaa sin jedhu si galee. Jechuun amma homaa hin qabnu jechuumi. Homaa hin chaansiin hin jiru. Obbolummaa dhageeffadhu. Salam alaikum. Obbolummaa obboleeyyan baay'ee qaban. Chaansiin hin jiru amma. Sila fayyaa qaba. Afaan Oromoo. Ani si jaaladhe garuu. Afaan Oromoo si gaafadhaa. Dhageeffadhu gaafatti shatii. Afaan Oromoo si gaafadhaa rami. Manu yisiistu. Karaara iyyuu deemaa jira. Ijaara. Gaafii kiyya deebiin han deebisu. Gaafii deemaa. Azaanu godhu. Natti raafaan bakka. Akkamii haasofnu malee akkamii keessa ji. Daa'imni waan deemu. Ada di mana itu? Umatnya penuman tertata ini misalnya. Kabar umatnya kayak lebih tanah nama jalan cubi aku di onnya kulkulun. Kazaman akan aja jalan lihat turban bodoh yang badai deh mah aja. Kuda shani kulkulu kab di bar. Luga yo dubbannya kesamarati. Halakal shamarati sih. Oh sini jeb. Bagga. Tamat uga sana kan. Zam. Aku sih jalan cuyala. Inta shkor mamarti amati ko tashkor mo jirti cina. Kada churufte ite takil. Kada ke jala si hada mani mar kabul. Warra sai kon isa negative male positive yaadum benne namni karima. Positive yaada yoro positive unusti. Negative ma yaadinati. Diraf dur bille yol bira dufte. Wama bira mali lo yetu wama bira positive lama sabab intina argu. Sammu ke sambal isa. Ere sayada. Wada dikishu tana yaadina gadde bitani. Agezani. والفلمي لبويه لبو شنقرد لبو تاسايه لبو جاركانيه ايه बनने का लुबु शोरबाये Isunu esa tazanana tana sunun jirre. Banna ta chukota. Woi, kama khiyana lalina. Sardi kan. Ibanni irra bere dera arafu irra bere. Lubu shungurti? Banna ta kamit dabrare na lalina wallahi billahi. I'm serious. Argine lubuye. Argine mashallah da argine okay la hala bereda rajra wallahi naka ya sirri da oromo yuni ninga isino oromo yomo mana mabartani sin ko mindin nunant sayu jannu nama baru ya la wana kana fa manam nu da jina okay akasuma bereda bra ne Arafo ini dalam kali itu. Adile dalam nisi buar, warakizar. Ini fase ini nagase. Lubu syukur deh. Wah. Lubu tasa ye. Dia meci ama so aka nama kudati tasa aja jadi tak. Karena of tama wala ka ba nanti ka ba jadi dirt. Qasaman billah. Ya suki jira rohi. Ha? Mali pinga bala dide. Lubu syukurti ye? Woi. Lubu jarkani ye? Salam alaikum.
Waalaikumsalam. Lubbu jaarkaanii jee? Assalamualaikum injande. Kemarin ada beta. Yes. Mangkap dulu fika pada singgili. Kunna sedekah. Markabul. La mujaddida katwa. Akin je. Arafo. Imba ini sinjane dufe walaupun kamu dufe. Wajah sih timer. Dufe. Lubbu shamaye. Ani le yero den. Dufe. Dakika sambok. Malesh. Wala ka ben. Malesh ni kabaja ke di daran. Mare wa male. Malesh cha mana rabsit. Malesh de tuna apa? Mare. Wala ka ben kabajam barbachisa. Ha? Malesh de tun faruda. Malesh jechuun faaruudha akkasin jettu ree anuma maal jechuuf Malesh jechuun faaruu kam Ada sudah rabbi wade bana raba betan. maan na faarsaar taree Malesh naan jechuun faaruu yoo ta'e naa ibsi akkam akka faaruu ta'e. Faru si farse dabde rabar. Nala siyaaf. Uummanni amma kanatti kennu tokko jedhee taa'u ati deemtee achi waan biraa waan godhaa jirtu hin beekne anillee asitti qofaa kiyya dabbaramu jira. Lubbu shunkurtiyyee moo chaappistiikii dibatu eegalte hidhii kan kee. Akkasi kamiifuu dubbiin guddatte farreetti fi Ayyee. ani Oromoo kutaa 11 keessa nama dhugaan si jaalate. Ayyee. Dhugaa si jaalladha. Ayyee yeroo jira. Oromoon kutaa 11 keessa nama sirri si jaalatetti. Wallahi hedduu si jaalate. Jaalala kan kee keessa siif just baqa maal jedhee kan siif hin beeku. Garuu haguma nama jaalatu nama san jibbita jedhan dhuguma dubbiin san. Gaafii ilaalcha. Salaam alaikum. Walaa dubbachiifnu. Fatishaa jechi dabareen haa ta'u naani. Kabajaan si eegaa raqata. Walaa dubbachiifnu. Haguma si jaaladhu si jibbee jette jibbuun tadhumaati moo maali amma achi bira main point naa deebis. Walii kamiin deemna. Gaafi na gaafatanii ishiin hanga si deebisu na jira. Haga si jaaladhi si jibbe jechuun kiyya jireenya kiyya keessaa si baate malee. Allahu akbar. Ayyee baay'ee bakka choo. No, that's not kritika. Na baru kasi nama jireenya keessaa namni jireenya namaa keessaa bahe maal godhame? Jireenya namaa gaafa sinjor